akkas. Ana amantaa pheenxee dhamuun beeku. Amantaa pheenxee kan jedhamu amantaa haaraa dhufaa jira yoo ta'e har'aallee boriillee nan balaaleffadha. Pheenxeedha nama naan jedhee dhufee na arrabsu. Ani pheenxeedha naan jedhee nama dhufee jechan taane obboleessa koon jedhu ani pheenxeedha nama jedhu pheenxota warra amantaa haaraa fidan nan balaaleffadha. Kiristaanota garuu itti bu'uullee hin barbaadu, arrabsuullee hin barbaadu, qeequullee hin barbaadu. Kiristaanni duukaa buutu Kiristoos waanta ta'eef. Pheenxota jechuun hiikuma pheenxee kanaayyuu waan ani hin beekneef isaan kanaan nan morma. Sababiin isaa tokko miidiyaa irratti pheenxeedhaan nama arrabse hin qabu. Kiristaanota baay'een kabajaa. Sababiin isaa harmeen koo kiristaanaa. Abbaan kollee kiristaanaa. Alhamdulillah rabbil aalamiin yeroo gabaabaa keessatti isaanis akka isaan deebi'an abdii guutuu nan qaba. Maatiin koo wasiilli koo kiristaanotadha. Pheenxeen mammaatti biyya keenya keessa hin galle kiristaanotatu gale malee jechuudha. Pirootestaantii gale malee hin galle mammaatti pheenxeen saba biyya keenya hin jiru naannoo keenya keessa. Kiristaanota kan jiru macaafarra jira. Pheenxee kan jiru garuu hin jiru waan hin ta'eefan haasa'aa jira jechuudha kana. Itti fufee kan jiru ani amantaa pheenxee jedhamullee hin tuqne. Eda galgala bichaan kaase waa'ee pheenxee. Inni iyyumaa inni tiksii tokko laxxafeeni. Tiksii tokko maxxansee warri pheenxee kana dubbisaati nagaan bulaa dheerrafee inni sun immoo tiksiidha malee arrabsoo miti. Kutaa macaafa qulqulluu keessaan iddoo tokko kaa'eef. Siigaleera miti tokko. Lammaffaan inni olaanaanii namni otoo maqaa waaqayyoo yookaan maqaa pirootestaantii amantaa kiristaanaatiin jiru yoo daangaa darbee cufee dhufe dubartii miti anjala taa'een arrabsamu ittiin cabsa malee karaa naa danda'ame jechuudha. Sababiin isaa isin iyyuu maddii tokkotti qabii moo maddii tokko si kabalaan kan jiru dhiiftanii qomee tokko yoo sirraa baasan tokkotti dabaliif kan jiru dhiistanii kiiloomeetira 2 wanna duukaa deeme ati immoo 6 duukaa deeme kan jiru dhiiseen nu dhufee na arrabse. Ani immoo sakamiifan jala taa'ee reeba maree. Siigaleera miti. Innaa kanaa fi gooboo akka cinduu itti awwaalu waan ta'eef nama macaafa isaa lafa kaa'ee arrabsoodhaan dhufe nama wangeela lafa kaa'ee dullaa fudhate anis dullaa kootti kaafachuun niisu. Uumaa ineesuu ittiin jettee sareen biiraa machoofte kanadha. Namatti hin bu'u namni natti buunaan immoo ofirratti hin callisu. Elaa ustaasa sheekamaa hin taane. Daangaa isaan darbu daangaa kootti immoo namni akka inni darbu hin barbaadu. Kanadha leenca ko. Tole gaariidha yaadi kee yaa dhugaa ifaaf ifatti gaariidha. Dhugumaan illee tiksiiti maxxansiises argeera. Pheenxee warri jette kun eenyu isaan? Yaa tokko. Anoon beeku warra pheenxeedhaan naan jedha hin arrabsaniif han barreessinu. Lammaffaan immoo nuun si jaallannaa. Obboleessa keelleen jaallannaa. Isa jette kana wallaahi ma billaahi ma watallaahi aduun dhiite kun nagaan naan bari'iin islaamaan ala namni nu jaallatu tokkoyyuu akka inni hin jirre irra gaasiidha. Addu waan tokkoon sitti ma amantaa kiristaanaa keessa yeroo turte nama jaalladhu akka ofii keetiitti nama jaalladhu jedhamoo amantaadhaan qoodiiti jaalladhu jedha. Amma xixiqqii mati maxxansite sana keessaayyuu wanta argitu isa kamidhaa kanatu hojiirra oolchaa turte. Ati dogoggorte jechuun achumaayyuu dogoggora deemaa turte dogoggoruma deemaa dhufte jechuudha. Kanaaf xiqqii mada galgala maxxansite sanarraayyuu immoo waan inni jedhu sana yeroo sana nagarree hoo. Baasiwee addisuun miidiyaa irratti beektuuf addisuun lafatti beektuuf tokko miti. Ani ammayyuu nama hundumaadhaan jaalladha. Lafa kanarraa namni jibbu yoo jiraate hiyyummaadhaaf seexana qofaan jibban. Diinni kun guddaan hiyyummaaf seexana qofaadha. Amaanu'eel har'a akka barbaade na arrabsee borro yoo na bilbilee kottu wajjin nyaanna gixximii wajjin nyaadhan wajjin hin jiraadhan xaaxaatti hin qabu. Garuu jaalala amantii koo caala harmee koo irraan bare. Mi'aa jaalalaa bu'aa jaalalaa harmee koo irraan bare. Kisaaraa jaalalaa immoo warra ollaa kooti harmee koo jibbaa turan sanan bare. Harmeen koo shingalaa jaalalaa qabdu har'eessa akka isheen jirtu. Warri kaleessa immoo dheengaddaa harmee koo jibbaa turan eessa akka isaan jiran kisaaraa isaa bu'aa isaa
bareera waan ta'eef jaalala amantiin keessa ture caalaa harmee koshan keessa dhaladhee waa'ee jaalalaa na barsiisi. Kanaafi nama hundumaaf iyyuu har'a laphee jaalalaa nan qaba. Isa didee dhufe garuu aangoo qabaachuu dhiisee maa fannisee nama ajjeesan waan ta'an amma hin dandeenye ciniin harkatti du'a. Of hin miisisu. Kanuma. Okay. Ani garuu maaliifan sitti kana siif kaasee obboloota amantaa musliimaa wajjiniin jiraadhee beekaa, wajjin nyaannee, wajjin dhunnee beeknaa, akka obbolaatti wal jaallannaa, amantaa walii wal kabajnaa, jaalala waliif qabnaa. Tarii siinsitti fakkaateeti malee waan namni hunduu si jibbuu yookaan amantaa kiristaanaa keessa warra jiran waan isin jibban sitti fakkaate malee amantaa kiristaanaa keessa kan jiru nama jibbi kan jedhus hin jiru macaafa keenyarraa. Nama jibbin jedhu nama akka ofiitti jaalladhu. Gabaabsinee gara gaaffii biraatti ce'uuf anarrallee eenyuun nan jaalladha ammas irra deebi'een sitti himan. Irra deebi'ee nan jaalladha. Baay'ee garaa dhiifama rabbii ganamuu anaa laatinaaf. Hammam yoo wal lollee dandeessiin jibbuun dandeessiin cufuun dandeessiin ooduun dandee hamaa sitti yaaduun sa'aatima wal lolletti wal lollarraan kan hafe ani nagaadha nama kamii wajjin har'allee borillee jechuudha. Moor dammoo isaan mate kaasti wajjin jiraachuu wajjin jiraataa jirra nunu obbolummaa sooshaal laayivii hawaasummaa hiddirii fi kan kana fakkaatan wajjin jiraachaa jirra. Si galeera mini inni guddaa fi inni olaanaan garuu wajjin jiraachuun kan biraa obbolummaa walitti qabaachuun kan biraa. Quraanni keenya maal jedhaa? Obboleessi Islaamaa Islaamaaf obboleessadha. Obboleettiin Islaamaa immoo Islaamaaf obboleettiidha malee kiristaanni Islaamaaf obboleessa kan jedhu hin jiru. Amantii kommoo naan caaltu ati namummaa keetti achitti afaan jechuudha. Tole galatoomi egaa ati egaa waan amantaan kee siin jedhu hordoftaa egaa galatooma. Moor dammoo obbolummaa islaa kiristaanonni yookaan immoo obbolummaa kiristaanonni nuuf qaban maalodha mucayyuun kun? Gadi buusaa meejoo intalli qodaa namaaf itte indee kiristaanonni obbolummaa jaalala isaan nuu qabanii miidiyaarraa argaa jirra. Akkasitti nu jaallattanii. Akkasitti nu jaallattanii nu du'uuf jechaa jirtu. Akkatti nu jaallataa jirtanii. Akkatti nu eebbisaa jirtanii. Akkatti ulfina nuu kennaa jirtan argaa jirra. Akkatti jaalala isin nutti argisiistan argaa jirra. Lubbuu nuu laachaa jiru tokko. Isinii galeera. Irraanfatuetti. Wanti kiristaanonni har'a miidiyaarraa haasa'aa jiran dhala keenyatti dookimenterii yookaan dookimentii goonee wanta keenya viidiyoo iskiriin shuut wantoota godhamaa jiru dhala kootti dhala abdiitti dhala keenyaatti dabarsinee argisiifna malee wanti har'a ijoolleen kiristaanaa haadhoo koo gochaa jiraniif jechaa jiran arraba isaan fayyadamaa jiran bara baraan isin wajjin jiraachuu miti. Nagaadha akkaati. Inna galatoomaan isiniin jedhee argineerra gatiin qabdu laatu baay'ee ulfaadha. Inna Maanuweel kana gaaffii biraan qabda? Ani illee gaaffii biraa hin qabu. Yaa ogaanni kun an akka kootti ani akka kan kootiin sitti hime warra miidiyaarraa gaa isa warruma miidiyaarraatu beekaa garuu ilaalcha akkasii an akka kiristaanaatti jiras jedhee jiraachuus hin qabuudha kan hin jedhu. Maaliif jennaan macaafni qulqulluun nun ajaju yookaan nun barsiisu waan ta'eef inni miidiyaarraa kan biraadha. Garuu macaafni keenya akkasii hin jedhuudha. Atis beektaa? Macaafni keenya akkasii hin jedhu. Kakuun moofaa gaaddidduu kakuu haaraatee dhaqees dirribaan gaafa nu barsiise obboleessa koo. Kakuu moofaan gaaddidduu kakuu haaraatee macaafa beekuun immoo gaaddidduu balleeffannaa dhokfachuuti waan ta'eef ulfaadhaa. Jaalalli keessanii ulfaadhaa.
Macaafa beekuun gaariidha. Macaafa beekanii dubbisuun gaariidha. Macaafa keessatti beekanii hafuun immoo hundaa caala waan ta'eef akkuma macaafni jedhu sanatti warri miidiyaas warri lafa jirtanis mee dura akka macaafa keessanii sanaatti jiraadha. Waan biraa miti amala Yesuus qabu sana qabaachuu dadhabdan amala Phaawulos qabu sana qabaadha. Dhaamsan dhaamoo yoo jiraate jechuudha. Macaafa beekuun jireenya namaan laatu. Wangeela beekuun jireenya namaan laatu. Sagalee wangeelichi jedhu keeyyatti hafuun garuu jireenya isinii kennuu danda'a akka sagalee macaafa keessaniitti waan ta'eef dura jiraadha. Mukti gaariinuu ijaan beekamaa. Mukti ija gaarii hin qabne immoo murii gatamadha macaafichi waanta ta'eef macaafichuma taa'amee dura. Isa barreeffame sana ta'a. Ilaa siillee ta'u warra kaaniifis dhaamsan dhaamu yoo jiraate macaafichuma ta'a dura. Isa macaafichi jedhe sana ta'a. Of ajjeesaa gaafan jedhu immoo fiinyoo fudhaa of rarraasaa hin jenne macaafichaaf booji'amaa bakka. Wangeelichumaaf booji'amaa jiraadhaa dura. Isinii galee wangeelli naan jedheera wangeelli akkas jedhaa jechuun si jijjiiruu hin danda'u. Isa inni jedhe sana sanni caafame sana gochuun garuu si jijjiiruu danda'a si jiraachisuu danda'a. For example yaa musliim ani islaama akka macca quraanni naan jedhe ittiin deddeebine yoon ta'e akka hadiisii koon ittiin deddeebine yoon ta'e akka amantaan koon deddeebine yoon ta'e hannana dhowwee hataan jira yoon ta'e zinaa hojjedhe yookaan sagaagalummaa hojjedhe sagaagalaan jira yoon ta'e soba na dhowwee sobaan jira yoon ta'e quraanicha hin beeke malee sagalicha hin beeke malee xiksii sana hin beeke malee hadiisa sanaaf quraana sana hin beeke malee ittiin jiraanne taanaan maal naa godhanaaf maal na fayyada. Kanaafi beekuu fi itti jiraachuu wal qixa miti waan ta'eef har'allee obboloota kootiif kanan dhaamu beekuun jireenya namaa laatu beekan itti fayyadamuun jireenya namaa laata ittafaa. Adaraa keessan ittafaa ammallee irra deebi'een jedha ittafaa. Waan biraa kanan jedhu deddeebi'ee kanan isinii gaddu yoo jiraate ijoolloo obboloota kiristaanotaatii fi akkanuma caafni qulqulluu keessan sagalee dhuma sinarra dhageessan kanatu isin itti faradaa'edha. Dhageessanii ishee kana beekaatii akka isin ittiin faradamnetti itti jiraadha. Tolee jettan yoo naabboomamtan eebba lafarraa nyaattu yoo diddan immoo billaatu isin nyaatadha waan ta'eef akka hin nyaatamnetti of eeggadhaan isiniin jedhaanii keessumatti hafaa. Islaamummaan immoo ifaa jireenyaa amantii haqaa amantii dhugaa amantii jireenya namaa laatu amantii rabbi duratti ragaa qabu fudhatamummaa qabu kan waaqayyo amantii islaamaan alatti ala amantii biraan hin jirredhe waan waaqayyo murteesse kaa'ee amantii kan biraa finnee gaafatti laxxafnu it is very sickness. Addisu. Nama dhukkuba dhagummataan isaa yoo waan ta'eef Amaanu'el baasaan dheeressa dhiifamashi. Rakkoon qabu bakka anasuma irratti ni goola baagaa garuu ana caalaa maaliin jedhaa yaada namaa irratti tuutaan yaada qoish nan xumureen bu'aa bakka. Jechuun sima yaaduma amma dubbatte kanarratti wal qabsiifteeti amma akka nama amantii islaamaa keessa jirutti gaafii hedduu gaafattee turte waan amma addisuun irraa dubbate irraa warra akka macaafni hin jennetti deemu isa gaafattee turte yaada akkamii dabarsitaa fi akka nama jechuun akka nama nagaa akka warra miidiyaan hin fayyadamneetti dubbattee turte warra dhugumaan jechuun macaafni galee lallabu jettaa immoo nama kanaanillee maal jettaa maal dabarsitaafillee uummata akkasiitimee takkuma lama dubbadhu. Wanti isin jedhu ammani miidiyaa kanarraa nan laala yeroo tokkoani miidiyaan fayyadamu hin jenne garuu miidiyaa kanarraa warra lallabuu dhiisiidha. Anamma maal siin jechuu barbaadeeni miidiyaa kanarraa garee uummatee yookaan wal lolaa amantaa kiristaanaa musliimaati waan meeqa jedhaa ooluyyuu meeqatu jira. Isa kana miti xiyyeeffannoon kee maal ta'uu qabaa? Waan xiyyeeffannoo keessa isaa jiru irratti xiyyeeffachuu qaba malee namni yaada namootarraa walitti sassaabee yoo dubbataa oolee yaada namaa dubbata malee yaada ofiisaatii kan ofiisaatii fuulleffannoo fuula isaa duraa hin yaadu jechuudha. Kanaaf namni fuula isaa irratti xiyyeeffannoodhaan adeemee jabaachuudhaa fi isa keessa isaatiitti jabaachuu qaba malee maaltu fidee yaada namni kana jedhe amma miidiyaa kanarratti wajjin bor immoo hamaa kee dubbataa bor immoo waa meeqaa isumarratti arrabseetu immoo bor immootu waa meeqa taatee immoo akka waan gaariitti fi idii xuuxee fi boo'a.
Kanaafi ani akka amantii kamiittiyyu wal arrabsaa oola namni waan meeqa waliin jedhaa oola. Amantaa kiristaanaa musliimaa hin qabu. Yoo ilaaltee ta'e garee uummatee wal xiqqeessaa oola. Amantaa walii xiqqeessaa oola. Kanaafi amantaa isa kanaaf isa sanaa hin qabu inni. Gaaffii kee Saamii kanuma irratti galchamii warri nama sana hin monitara jenne qabdan. jechuun Saamii galchamee warri monitara qabdan. dhiifama hin jenne warra fakkeenyaa fi afuun dura namaa warra namaan deemu jedhantu jechuun macaafa sirra lallabu beekamaadha. Miree ka quraanallee lallabu warra namaan deemu kanaan maaliin jettaadha. Kuuwwan beekamaadha. Haga fedhe wal arrabsu isarratti fokas ta'uun hin ta'u rakkoon qabu. Warra asii lallabu kanarratti jechuun sirrima jira lallabu jettaan moo maal jettaanidha. Kuuwwan wannaan qabu rakkoon qabu. Namni isattu sirrii irra jira jedhee isa faana deemaadha. Nama akkasii faana deemamaadha. Namni beekamaadha waan itti hidhatu qabaa mire itti hidhatamaan jiraachuu qaba. Namni jala deemu kuni waan gaggaarii dabarsuu qaba sila. Nama akkanaa kanaafi nama waan gaarii yaanne nama arrabni isaa haasofni isaa waan gaarii hin jenne namni kun macaafa beekaa jettaa immoo ummata jallisaara jettaan jechuun ummata haqarraa dabsaara jettaan immoo ummata haqa yaamaara jettaan jechuu barbaade. Akaaniin haasa'e rakkoo qabu. Waan sin jechuu barbaadu amantaa kamiin keessaa iyyuu nama arrabsuu keessaa quraannis wangeellis hin jiru. Waan quraanaa arrabsoo keessa hin jiru. Waan wangeelaa arrabsoo hojii wal ilaallatu. Inni kuni nama dhuunfaadha bakka. Nama wanti arrabsuu barbaade wangeela mitammanni si arrabsuu waan barbaade wanti hin jedhe wangeelaa hojii waliin ilaallatu. Hin jechuu barbaadeen. Yookaan amantaa hojii waliin ilaallatu. Ana takka dhuunfaatti si arrabse ammoo nama si arrabse sin arrabse. Inni kun garuu gaafa gara amantiitti Ilaamee amiiko. Ani nama amantaa kiristaanaa arrabsuus dhaga'uun barbaadu. Amantaa islaamallee nama arrabsu dhaga'uun barbaadu. Namni seera hin beekne seera biyyattii namni hin beekne amantaa ni arrabsa. Namni seera biyyattii hin beekne adabbii seeraa namni hin beekne nama dhuunfaallee ni arrabsa. Waa tokko sitti himu inkwaan nama arrabsuu mitiiti eeyyama keetiin ala suura si kaasuun eeyyama keetiin ala uffata kee tuquun akka nama dabsiisu beekuu qabda. Inkwaan amantii isa siyaasa keessa galu keessa galtee arrabsuu dhiisi. Si galee namoonni akkas akkasii namoota wallaaloo seerri yoo isaan qabe maal akka gochuu hin beekne akka isaan ta'an naa gala. Garuu fakkeenyaaf yoon sii kaasee amma addisuun kaleessa kiristaana keessan ture miti. Nalagaarta. Sorry. Dhagaan jira. Ani maaliifan arrabsu obsaa rabeettaa Maanuweel. Gaafa barsiisa raajota sobduu madirakii irra dhaabbadhee lallabe mi'an yaadadha. Bara sana iyyuu arrabsamaan ture. Tokko bara raajii sobduu kunoo sabbataatti waldaa ministirii keessa irratti kadhatameeraatii zayitii bitaadhe nama faabirikaa keessaati mindinoo meerkaatoo naannoo maal jedhamti naannoo boombii taraatii zayitii ishee xixiqqoo sana argiteetta kaniyyuu cufaafaa gurguran kana gaafa isaaniin naqanii achi fidanii kunoo irratti kadhatameeraatii bitaattiin jedhee kunoo sabbataa raajii girmaa jedhama girmaa caalaa. Gaafa inni fidee uummata baajaajiidhaan fidee gurgurachuu fedhe iyyuu waaqayyo zayitiidhaan abukaattoo dhaabbatee nu fayyisa miti of danda'ee nu fayyisa nama madirakii irratti wal tumneedhaan bara sana iyyuu arrabsamaan ture. Dhaggeeffadhu. Hin ejjiin bara jedhee lallabaa ture iyyuu arrabsamaan ture. Hin hatiin bara jedhee lallabaa ture iyyuu arrabsamaan ture. Raajota sobduu warra qubeelaa irratti maajikii godhanii qubeelaa isaanii irratti fakkii bofaa godhanii warra maqaa namaa waaman iyyuu bara sana baran dhaabadhe kokkee wal qabaa turre iyyuu bara sana iyyuu arrabsamaan ture. Har'aa dhiisii jechuudha. Si galeera mini for example fakkeenya amantaa kiristaanaa keessaan bahemini waan anis hin miidhe jira. Addee waan tokko asirratti sii kaasuu barbaadu dhugaa dubbachuudhaaf ati wangeela lallabde. Wangeelli sun sirriidha moo sirrii miti? Yeroo lallabde sanatti Qooyi na dhaggeeffadhu amantaa kiristaanaa keessaa ba'uudhaa fi waanan isa miidhe qabaan.
Wanti kaasutu jira ammani waa'ee amantaa Kaasiniidhis. kiristaanaa yookaan waa'ee nama No, dhuunfaa. hin kaasiniidhis. Nama Waan asii dhuunfaa gaafadhe qofa naa deebisi. Amaanu'eel wallabuuf deemaa irra natti fakkaata. Amantaa kiristaanaa dhiisee qe'ee aba'uu kooti waan hin miidhe nan qabaa? inni filannoo keeti maal nama waan Miti waan miidhe hin hin miidhe hin qabu. qabu miti. Waan hin miidhe hin qabu. Har'allee amantaa Islaamaa dhiisee yoo hin diime amantaa Islaamaa waan hin miidhu hin qabu. Dhufeetti dabalamees waan hin fayyade hin qabu. Kiristaanota keessa taa'es waan hin fayyadee qabaachuu hin danda'a dhabuu hin danda'a. Garuu walumaa gala waa tokko sitti himu ergani Islaamummaatti dhufee gatii kanfalaan jira malee waa biraa labeeyyoonni joon dhiifama. Tokko addisuun garaasaaf dhaqe addisuun kana ta'ee dhaqe addisuun birri barbaacha. Na dhagaa addisuun kanaaf dhaqe addisuun kanaaf dhaqe addisuuf kanaaf dhaqe gaafa jedhamu dhaggeeffadhu ankaleessayyuu pheenxee keessa ture yookaan amantaa pirootestaantii. Laagaa buqoosaa dubbadhee naannoo irratti bilbilaa jira. Dhaggeeffadhaa sagaleen koo simbira gaa jira garuu. Addoo jira. Jira. Namtitti kanan bilookii godhee dhufa. Jazbaa narratti bilbilti akkan hin dubbanneefi. Sagaleen kun jira lakkoofsa tokko na barreessaa. Jira. Okay, bareedaadha. Kana keessa tures nama tajaajilaa hojii mataa hojjetudha. Mana rifeensaa nama hin qabudha. Yeroo sanallee nama tattaafatee jiraatudha malee amantaa kiristaanaa keessa taa'ee nama takkarraa saantima cabdu tokko akka tajaajiltootaa cabarbaree fuudheera yoo ta'e miidiyaa irratti baaniin ragaan irratti ba'an. Dhaggeeffadhaa isinitti himaa Amaanu'eel. Guyyaa tokko akka raajota sobduu kanaa dhaabadhee guyyaa tokko zayitii bishaan gurgureera taanaan narratti ragaa ba'an. Abbaa barbaadde gaafachuu dandeessa. Dhufanii jechuudha. Buraayyuu keessatti waldaa guddaa nama dhaabeedhaan siif agalu. Guyyaa tokko dhaabbannee maallaqa fidaatti waldaa ijaarraa inni guyyaa tokko hin beekne. Ijoollee buraayyuu jirtu gaafadhu. Waldaa dibata harka waaqayyoo. Waldaa ergamaa leencofaa ministirii sana kan baasee isaanii. Addisuun garaaf dhaqee maaloof dhaqe gaafattanii islaamummaa keessa gaafan dhufes rakkina isaan qabu kiristaanummaa keessa gaafan tures rakkoo birrii rakkoo jireenyaas hin qaban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hojiitti namanaa nan tattaafadhaa nan fiigaa akka ilma namaatti immoo nan dhabaa gaafan dhabu immoo nan liqeeffadhaa nan hojjedhaa nan deebisaa akkatti jiraata ilmi namaa. Ta'ee utuu jiruu garuu an utuun pheenxee keessan jira ta'e makiinaa miti mana bituudhaaf yoo baay'ate waggaa 2 natti hin fudhatu. Akkamitti naan jedhe otoon cubbutti walii galuu barbaade bishaan har'aa ilaandiin tokko gimmaashi meeqa? Sittin hima. Birrii meeqa? Birrii 25 yoo ta'e birrii 25 bitee soomaaf sagadaan irratti kadhadhee lafti bishaan kun ga'e fayyina ga'a lafti bishaan kun ga'e milkaa'ina ga'a lafti bishaan kun ga'e kana gaadhe saaksii koo irratti sakkasee suura koo irratti laxxafee dinqii garaagaraatu irratti hojjetamattiin jedhee yoo barbaade immoo bishaan kana dhiigattan geddarattiin jedhee alkoolii yookaan kalorii kan biraa kan jijjiiruu danda'u akka raajii warra sabbataa kenterii addanaa tokko namicha tokko takkatti namatti taphataa jira kenterii asiiti. Akkas godhee uummata kana joonjissee burjaajessee 25 bitee 100tti gurguruu nan danda'a. Zayitii koo birrii 40 bitee 1,000tti yoon gurgure waggaa tokko gidduutti miliyooniran ta'an. Sii galeera miti. Yoo gadi na kutte kaleessallee waan an gochuun barbaadne irra islaamummaa keessa taa'ellee hin godhu. Sii galee carraasa Oromoo barbaaddennaan tajaajilaa ta'uudha yookaan paasterii ta'uudha saaksii danda'uudha jechoota danda'uudha dubbatti amansiisuu danda'uudha. Isa kana immoo rabbi naa kenneera gochuu nama danda'u ture. Hin godhu. Sababiin isaa obboleettiin Amaanu'eel warshaa keessaatii
hirriba dhabdee, qansaraa cabsitee, dhagaa cabsitee, waa meeqa ta'anii dhufanii gaafa waldaa kiristaanaatti dhufanii mana waaqayyoo ijaarra si'aniiti kan isaan kanfalaa jiran kan isaan gochaa jiran. Akkaawuntiin tajaajiltu waldaan kiristaanaa eenyuun socho'a? Haadha manaa tajaajilaa fi abbaa manaatiin socho'a. Akkas jechuun saamicha. Kana caalaa beekta kana. Kanatti walii galuu hin dandeenyeen. Caafaarfannaa boqonnaa tokko irraatti godhattee dubbistee daandii warri jalloonni irra deeman irra na deemin maaddii isaan nyaatan irraallee nyaatiinidha. Hattuu wajjin taa'ee nyaatu. Bartuu nama fakkaatu wajjin hattuu wajjin taa'ee nyaachuun barbaadu. Sobduu wajjin taa'ee nyaachuun barbaadu. Kinaatanis waan rabbi koona irratti hin jaallanne itti walii galuu hin danda'u. Na dhaggeeffadhu Maanu'eel. Har'a Islaamummaa keessattis addisuun dafqaan bulaadha. Kiristaanummaa keessa yeroo tures dafqaan bulaadha. Gaafan kiristaanummaa keessa jirus hojii mataa koon hojjedha. Gaafan Islaamummaa keessa. Gaafan achi jirus birri 10,000 kanfalee jiraataa mana kiraayii. Har'as birri 10,000 kanfalee jiraataa jira. Sigaleera bini gibira mootummaan gabbarii jiraataa jira. Addanattis gibira mootummaan gabbarii jiraataa jira. Nama Islaamaa keessaa birri takkasii kenneera namni naan jiru jiraate addana beenatti haasa'u har'allee. Kiristaanummaa keetti immoo birrii nu saamtee baatee nutti haalaltee dubartoonni naan jettuu jiraatte as baatiin irratti ragaa baattu. Islaama keessaas erga Islaama dhuftee akkas nu goote birrii nurraa fudhatte namni jiru yoo jiraate as been irratti dhugaa baatu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ergiin gara amantaa kanaatti dhufee sammuun koo nagaa argatee hojiin koo naa milkaa'uu jalqabee xinnoo koo naa eebbifamuu jammare sammuun kootu nagaa naa ta'e sobarraan bilisa ba'ee sanyummaa gandummaa wantoota qoqqooddachi keessa jiru sana hunda isaa dhiiseen sammuu koo nagaa jiraachuu jalqabee. Kanadha yaa obboleessa koo ulfaadhu qabeenya barbaachachitti dhiisnee dhufne hiyyummaa baannee rabbi tokkichaa wajjin addana jiraachuun immoo carraa guddaadha. Tole galatoomii. Angaruu waan tokko gaaffii tokko itti gaafadheen xumura. Utuu gara amantaa kanaatti dhufin dura namoonni akka waasiin jechaa jiran akka jireenya sitti addeessanii maal dubbataa turte fuula miidiyaa keetiin illee kallattii adda addaatiin illee amantaa kiristaanaa keessaa jechuudha gaa. Dhiibbaa namni sirraan geessisetu gara amantaa kanaatti si fideewu. Har'a taanaan ikkootii tiksii macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko tokko takkastee hin fayyadamtaa. Maaliif jennaan macaafi qulqulluun kun akka inni waan sirrii dubbatu illee hin dubbattaa. Macaafa irraa mormii hin qabdu yeroo baay'ee namoota irratti kan itti xiyyeeffattu jecha namoonni dubbatan wantoota namoonni dubbatan wanta namni jedhudha. Baay'inaan xiyyeeffannoon kee jechuudha. Kuni jalqabana dhageesse malee dhaggeeffanne. Amaanu'el jalqabana dhageesse malee nan dhaggeeffanne dhaga'uuf dhaggeeffachuun tokko miti. Amantii kanatti kan na fide sababni raajota sobduu kanaaf barsiisota sobduuf geggeessitoota jaamaa ija hin qabne haa ta'an malee kan na fide waa sadiidhaa seereen sitti. Tokko suuraatu Alii Imraan 3:19 fi 3:85 akkasuma immoo 3:200 na fideedha. Irransii deebi'aa amantiin dhugaan amantiin haqaan islaamummaa qofaadha jedha 3:19. 3:85 irratti immoo maal jedhaanii amantii islaamaa alatti namni amantaa biraa hordofe rabbi irraan qeebaluu jedha. 3:200 irratti immoo maal jedhaanii utuu islaaman ta'iniin du'iinii jedha. Kanan na amansiise. Silayyuu mucaan karaa barbaadaa jira ergi ragaa kan argate waan rabbiin jaallanne keessa waan taa'eef gooliin itti ka'e waan rabbiin jaallanne keessa waan taa'eef rabbachi keessaa baasuuf sababa kana uume kanaafiyyuu sangaan gaafa si diddu yookaan qotiyyoon gaafa daandiirra si deemu diddu garaftee qambarri wanjoorra keesseetu gara daandiitti qajeelchita miti rabbi koo inni tokkichi inni qobaan gabbaramu haqaan gabbaramu faaruun kansaa qofaa ta'e jaarsolii waldaa natti kaaseetu raajota sobduu natti kaaseetu waa meeqa godheetu na leenjifatee daandii isaas dhugaarra na buuse. Siigalee kanadha malee deebiin koo har'allee amantaan keessa jiru sheeka laaleen dhufne ustaaza laaleen dhufne amantaa islaamaa warra hordofan kana ilaaleen dhufne isaanis sirriidha jedheen dhufne amantichas sirriidha jedheen dhufe malee warra hordofantu sirriidha jedheen dhufne.
Kaali bor dubbiin ka'uu danda'a. Ka'uu danda'a. Warrumtarra dhiira keenya, goota keenya, maaloo keenya, minaamanii keenya jedhanii bor deebi'anii akka isaan arrabsoo waa meeqa raawwatan nan beeka. An garuu kanan ilaalaa jiru dhugaa amantichaa keessa jiru malee hordoftoota amantichaa mitirrallee taanaan jechuudha. Sii galee? Kana. Xumureera. Okay, addisu. Amaanuweel xumuree maaliif bu'ee namichi kun laayif shoortiin jireenyatti itti Rakkoon gabaabbatee qabumsaa har'aaf. xumuratteetta geessifatteetti ijoolleen islaamaa bareedduu goo. Har'aaf hin gahaa saamiin itti hafuuf. Eeshi itti fufisaan. Okay, amaanulee jinaas haa tuuttaniittuu isin dhaggeeffachaa turre baay'ee gaariidha. Gaaffii tokkoon si gaafachuu barbaade. An barbaadde na gaafadhu. Obboleettii kee bichaadhaa Innis maali? Eeshi. Haa ta'u hin jedhu. Gaaffii si gaafachuu barbaade amantaa musliimaa osoo hin fudhatin namni du'ee jedhaa kana faayiif sababootaatti musliima taate sadan keessaa jechuudha tokko kana na fakkaata. Akka waan amantaa musliimaa osoo hin fudhatin du'uun sirrii miti akka jechuun na fakkaata. Inni kun quraana keessatti moo hadiisa keessatti kan inni barraa'ee jiru? Suuraatu Ali Imraanii 3 aata 102 dubbisi. Suuraan sun quraana keessa moo hadiisa keessa jira addoo? Quraana keessa jira moo hadiisa keessa jira inni sun? Si ergu yaa Rabbi. No, Quraanarraa argatta abbaa ko. Wayyo. Hayyee. Illa qonnaa dooti. Maaliifan si gaafadha? Amma yeroo baay'ee hadiisaa fi quraana waan jirutu jira. Maasaakii dammaan qabee osoo macaafa qulqulluu keessaa seera uumamaa macaafota seera 5 akkasuma kakuulee moofa 39 kakuu haaramuu macaafa 27 keessaa amantii dhugaan